xinnoo turi hin dabarsin. Seenaa hedduu gabaabduu taate tan daqiiqaa tokko keessatti barumsaa fi kaka'umsa guddaa isiniif kennitu tana dhageeffadhaan affeerraa kiyya kan obbolummaati. Nooruu baga nagahaan dhuftan. Seenichi mata dureen isaa nyaatuuf immoo nyaatamuuf kan jedhu yoo ta'u, jaldeessa laaqana isaa nyaatuuf jecha irbaata namaa ta'u tokko irratti xiyyeeffatee kan isiniif dhiyaatudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nyaatuuf immoo nyaatamuuf. Jaarsi tokko dur adamsitoonni tooftaa akkamii fayyadamanii jaldeessa adamsanii qabanii akka itti nyaatan beektaa jedhee mucaa isaa gaafate. Mucaanis hin beeku jedhee deebiseef. Jaarsichi muka irratti isaan ari'anii qabuu fi xiyya itti gadi dhiisanii waraananii qabuun osoo danda'ameeyyuu hedduu akka nama xaarsu waan hubataniif haala salphaa ta'een adamsuuf tooftaa addaa fayyadamaa turan. Innis nyaata jaldeessi jaalatu meeshaa ulfaataa morma